Yoyyaa harka fuune ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoowwan jajjabduu guyyaadhaan nu dhaqqabdee qabannee isinitti hannee jirra. Asumaan gara odeeffannoo keenyaa isin dabarsinaa isinis laayikii fi sheerii tuquu hin dagatina. Akkasuma namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Gara odeeffannoo keenya bal'inaatti isin dabarsina. Hiriirri mormii daangaa Oromiyaa guyyaa shanaffaadhaa fi aanaa miyoo ganda milbaanaa fi magaalaa Booqee Soddaatti guyyaadhaa gaggeeffamee oolee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kana irratti deebii hatattamaa yoo hin kennine ta'ee hiriirri kun gara biraatti jijjiiramaa jedhan hirmaattonni hiriirichaa. Oduma wal fakkaatuun godina Arsii Lixaa aanaa Nasaboo fi aanaa Kokkosaa keessatti poolisiin naannoo Sidaamaa daangaa cabsanii seenuudhaan uummata irratti waraana banuun dhagahamee guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isin dhiyeessa. Muyyaliin lafa Oromootiin riifarandamii bara 2004 qabataman mirkanaa'ee jira. Bu'aan riifarandamii sun saffisaan hojiirra ooluu qaba jedhan jiraattonni magaalaa Muyyalee. Akka jiraattonni magaalaa Muyyalee jedhanitti Muyyaleen Itoophiyaa keessa jirtu tokkummaa Muyyalee naannoo Oromiyaa godina Booranaati jedhan. Akka waan Muyyalee lama Itoophiyaa keessa jiru fakkeessuun yaaliin taasifamu fudhatama kan hin qabne ta'uu eeranii jiru. Mootummaan naannoo Somaalee qe'ee Oromoo irratti murteessuuf mirga akka hin qabne dubbatanii jiru jiraattonni aanaa Muyyalee. Adeemsa birmadummaa Oromiyaa sarbuu kamuu fuuldura dhaabbanna jedhan mootummaan naannoo Oromiyaa garuu itti gaafatamummaa isaa dagachuun gaddine jedhu jiraattonni magaalaa Muyyalee. Bara 2004 karaa boordii filannoo Itoophiyaatiin murtii uummata riifarandamii magaalaa Muyyalee irratti gaggeeffamee ture. Warra sagalee kennan keessaa Muyyalee Oromiyaa jalatti kan bultu kanneen jedhan 64.8 yommuu ta'an haaluma kanaan jiraattonni sagalee wayyabaan Oromiyaa filatanii jiru. Ulaa Oromiyaa kan taate Muyyaleen qaama birootiif dabarsanii kennuun egeree Oromiyaaf balaa guddaa qaba jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Hiriirri mormii dhimma daangaa irratti guyyaa shanaffaaf aanaa miyoo ganda milbaanaa fi magaalaa Booqee Soddaatti gaggeeffamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kana hatattamaan deebii hin kennu ta'an hiriirri dhimma daangaa bifa haarawaan iddoo hundatti cimee deemuuf akka jiru hirmaattonni hiriirichaa dubbatanii jiru. Hamma deebiin sirnaan argamutti qabsoon cimee itti fufuu dirqamadha. Lafti dhiiga oototaan kabajamte as geette eenyuuf xalayaan dabarfamte hin kennamtu jedhu hirmaattonni hiriirichaa. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii Lixaa aanaa Nasaboo fi aanaa Kokkosaa mootummaan naannoo Sidaamaa daangaa cabsee seenuun guyyaa kaleessaa lolli gaggeeffamaa oolu jiraattonni dubbatanii jiru. Mootummaan dubbii kana hatattamaan qaqqabee yoo furre taanaan rakkoo hamaatu as deemaa jira jedhu jiraattonni aanaa Kokkosaa fi aanaa Nasaboo. Daa'ima dhiyeenya kana Iluu Abbaa Booraatti rasaasaan ajjeefamee bulchaan godina Iluu Abbaa Booraa shaneetu ajjeese jedhee dubbachuun isaa ni yaadatama. Faallaa kanaatiin haati daa'ima kiyya kan ajjeesee waraana mootummaatii jechuudhaan dubbattee ganda sanii baqattee jirti. Guutuu odeeffannoo kanas akka taanutti isiniif qindeessee jira. Dhiyeenya kana Iluu Abbaa Booraatti daa'imni xiqqaan rasaasaan ajjeefamuun wal qabatee bulchaan godina Iluu Abbaa Booraa daa'ima kan ajjeese shanidha jechuudhaan dubbatee ture. Haala saniitiin garuu haati daa'ima sanii waraana mootummaatu daa'ima koo na dura ajjeese jechuudhaan himattee qeedhaa baqattee jirti. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Noophaa ganda Caakkeetti adoolessa 16 bara 2025 humnoota nageenyaa mootummaatiin mucaa waggaa tokkoo fi ji'a 8 kan dura ajjeefame haati daa'ima aadde Zaaraa Hasan amma sababa rakkoo nageenyaa ganda san keessatti mudatee jiruuf qe'ee baqatanii akka jiran dubbatan. Bulchaan aanaa Noophaa obbo Dajanee Kabbadaa Dhaabaa taatee kana lubbuun daa'ima kanaa bahu dhugaa ta'uu ibsanii obbo Dajaneen yeroo sanatti qaamota aboo shanee jechuun ibsanii fi humna nageenyaa mootummaa naannoo sanatti bobba'ee ture jidduutti dhukaasni waan tureef daa'imni kun rasaasa qaama kamiin dhuka'een akka du'ee amma adda hin baane jedhan. Haati daa'ima sanaa aadde Zaaraan taatee gaafas mudatee mucaan dhiiraa isaanii Zaakir Tolosaa lammaa bakka midhaan eegaa jirutti harka abbaa warraa isaatti rasaasni humnoota mootummaa itti dhukaafameen ajjeefamuu himan. Galgala naannoo sa'a 11tti waraanni mootummaa dhufee dhukaasa ol nutti dhukaasuu argee mucaan koo harka abbaa warraa koo ture. Inni rukutamee duunaan abbaan isaa lubbuu olfachuuf reeffa mucaa gatee baqate jechuudhaan haala yeroo san ture haati daa'ima sanaa dubbatti.
Masaraa Abbaa Jifaar haa haaromfamu jenne malee haa manca'u hin jenne jedhu warroonni icciitii haaromfamuu masarichaa duuba beekan. Namni Amiir Tamaam jedhamu fuula Feesbuukii irratti uummata Filisxeemitiin sagalee ta'uu kan beekamu dhimma kanarratti akkas jechuudhaan dubbate. Namni maqaan isaa Amiir Tamaam jedhamu kan fuula Feesbuukii gubbaatti uummata Filisxeemii sagalee ta'uudhaan beekamu waa'ee haaromfamuu masaraa Abbaa Jifaar akkas jechuudhaan barruuta kakaa'e. Masaraan mootii Abbaa Jifaar haa haaromfamu jenne malee haa manca'u hin jenne. Shirri achi keessatti hojjetame sun ajaa'ibsiifaa fi kan Abbaa Jifaar bakka hin buune akkasuma seenaa Jimmaas kan mancaasudha. Waan baay'ee dhagaa ture. Ani soba jedheen amanuuf rakkataa ture. Warri waan kana dura kaastanii quba qabdan Rabbis Jimmis namnis dhiifama isiniif hin godhu. Masaraan mootii Abbaa Jifaar haa haaromfamu jenne malee masaraa mootiilee gama kaaba Damisee Jimmaatti haa ijaaramtu hin jenne. Abbaa Jifaar jaalachuu fi seenaa isaanii yaadachuu yoo ta'e eenyummaa isaanii waliin harka mirgaa isaanii muruun Abbaan Jifaar jaalataman hin jiru. Qaamni dhimmi ilaallatu kanaa ol akka hin deemne wanti manca'e sun hatantamaan akka sirraa'u hojjechuu qaba. Majlisiin magaalaa fi godina Jimmaa akkasumas Oromiyaa fi Federaalaa waan kan qaama dhimmi ilaallatu waliin sirreessuuf dirqama akka qabdan isin yaadachiisuu barbaada jechuudhaan dubbii isaa goolaba. Itoophiyaatti sagantaan biqiltuu dhaabuu guyyaatti miiliyoona 700 guyyaa hadhaa gaggeeffamee oolee jira. Odeeffannoo kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Itoophiyaatti sagantaan biqiltuu miiliyoona 700 guyyaatti dhaabuu gaggeeffamaa jira. Sagantaan biqiltuu dhaabuu kutaalee biyyattii garaagaraatti gaggeeffamaa jiru. Kana irratti ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee qondaalonni mootummaa fi hawaasni hirmaataa jiru. Sagantaan biqiltuu dhaabuu kun Itoophiyaatti waggaa 7ffaadhaaf gaggeeffamaa jira. Waggoota 8 keessatti biyyattiin karoora biqiltuu biiliyoona 50 dhaabuu akka qabdu ministeera muummee Itoophiyaa himanii jiru. Biqiltuuwwan dhaabaman kunneen soorataaf qorachuuf eegumsa naannoof kan oolan akka ta'an himanii jiru. Asiin biqiltuu dhaabaa, asiin immoo biqiltuun uumamaan qaama mootummaatiin akka ciramaa jiru jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa dubbatanii jiru. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabnee isiniif dhiyaannaan garumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan kan sabskaayibii godhin sabskaayibii gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan nu jennu turtaniif galatoomaa ulfaadha.